dhufa jedhee yoo homa fee nan lolas jedhee yoom rafe dheeraftus karaa nan hambiftu gurra fee garaan nan raffiftu diina qeerraa roorriftu. Daawwattoota keenya amma kan argamnu magaalaa Finfinnee galma Miliniyemii keessattidha. Galma Miliniyemii keessatti akkuma argaa jirtan qeerroon Finfinnee fi naannawaa Finfinnee guutanii jiru. Egaa bara 2012tti ayyaanni Irreechaa Finfinneetti akka kabajamu ibsamuun isaanii yaadatama. Kanuma ilaalchisuudhaan ayyaanni Irreechaa bara 2012 Finfinneetti kabajamu kun bifa nagaa ta'een akka kabajamuuf qeerroon bifa qindaa'een nageenya eegsisuu akkasumas immoo ayyaanni Irreechaa kun duudhaa isaa ganamaatiin akka kabajamuuf kan isaan yeroo garaagaraatti wal gahaa jiranii har'as galma Miliniyemii kanatti wal gahanii jiranii. Egaa sagantaa kanarratti itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akkasumas itti aanaa kantiibaa Injiinar Takkalaa Uumaa dabalatee qondaaltonni mootummaa olaanoon ni argamu jedhameetii eegama. Egaa nutis televezyiinii OBS'n sagantaa jiru wal duraa duubaan qindeessanii kan isin biraan geenyu ta'a. Akka hordoftanis naffeerra. Dhufa jedhee yoo homa fee nan lolas jedhee yoom rafe dheeraftus karaa nan hambiftu gurra fee garaan nan raffiftu diina qeerraa roorriftu akkamii lammeetti callee soorataan kan booree qabu kormatu lagaa bookkisa lafti yoo bareede mimmisa hantuuta lubbuudhaan jirtu boofatu jira liqimsa diinni haqa keenya didimsa. Dandeenyu hundeen buqqifna yoo ditte ilmootti guddifna diina buqqisuudhuma qabna. Kan gaaf duraallee gumaan hin baane jedha kunni jabaatee mirgaa biyyaa falma dhaloonni har'uma jabeessi bullaan lafee taati tiruuni mirga uumamaallee nurraa mulquuf jirti jarreeni ulaan baniini kophaa jalaan seenti gadeeni dallaa jabeessi abbaadhumaan tolti qeeni jedhiini ijaarsa kee tolchi jedhiini abbaadhumaan tolti qeeni gumaasi nyaanni maallaqaani ajjeefne baafana dhiigaani sodaa qawween qabnu jedhiini of kaabachiisuun eegumaani. Xinnoon qabdu diinan tuffatiini gaayyoon dhiira okkolchiisa. Hinaamanin alagaan bineensa bishaan si nyaatu si kofalchiisa. Nu callifna arbaciise seetee nu dammaqna boolamee qabuute. Akka dhukaaf tefsilaa dhumneerra gamtaan lolle kanumaaf cimneerra. Harki mirga kooti camnaan mee harki bitaa maal harka sana hubataatu harka ormi yoo dhiichifatu jidha keenya hoolamni mana hidha nulleen akka dhiichifnu fedha ormi yoo burraaqee kolfuu koo garaan didee gammachuu jaallan koo dhuman daagata goota tugumaa baafata gaafa ajjeeses dhaadata kan du'e seenaa yaadata. Maqaan kan koo Atanaatiyos Biqilaa yookaan Bichuun jedhama. Qindeessaa qeerroo Finfinnee fi godinaalee addaatiidha. Akkasuma abbaa duulaadha jechuudha. Maali kaayyoon sagantaa irra qopheessine? Kaayyoon sagantaa irra qopheessine jala bultii ayyaana Irreechaa
ammarraa kaasnee kabajachuudha hojiin kan keenya. Akka waliigalaatitti ayyaanni irreechaa kun ayyaana guddaadha. Finfinnee irratti yeroo kabajamus yeroo jalqabaatiif waggaa 150 booda nutis kana ilaalcha keessa galchuudhaan ayyaana guddaa kana karaa adda ta'een qopheessuu qabna jennee qeerroon Finfinnee aanolee 120 irra jiran har'a walitti baanee bifa kanaan kabajachaa irra har'a qeerroo 100 oliidha kan waamicha goonee fi galmi kun akkuma beektu nama 30 qofa qabata. Qeerroon 60 ol ta'u alarra jira jechuudha. Yeroo ammaa kana sirbaa dhiichisaa jira. Baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Maali wanta sirriitti bariidhamu sagantaa kallattii walii kennuudhamu maali wanti yaadan? Kun tokkummaadha akka ol baraniif akka ol keessa ofu. Kanaan dura kutaalee magaalaa kurnan irratti waltajjii adda addaa gaggeessaa ture. Amma garuu yeroo jalqabaatiifidha. Tokkummaadhaan walitti ufnee yeroo itti wal argaa jirru jechuudha. Amma wanti sagantaa kana adda godhu tokko leenjii gaggabaabaa aanolee hundarratti kennaa turre kutaalee magaalaa irratti waltajjii kana osoo hin godhin duras konferensii namoonni 10,000 wal irratti argaman goonee irra jechuudha. Kun maal agarsiisa? Marii bal'aa goonee irra jechuudha. Yeroo darbe si yaadatu taanaan foolleellee kuusaa foolleewwaniitillee bifuma kanaan gurmeessineera. Waltajjii kanaan duras kaleessas waltajjii guddaa ture jechuudha. Inni har'aa kun maalidha? Injiinar Taakkaleen akkasumas immoo pirezidaantiin Shimallis Abdiisaan ni argamu jechuudha kantiibaan keenyas. Kanaaf asirratti isaan aamsa hin dabarsu nutis aamsa gaggabaabaa asirraa dabarsinaaf jechuudha. Kana booda qeerroon maali wanti inni raawwatu kallattii asii fudhatee bahee booda maal raawwatan gaafa irreechas ta'uu danda'a sanaas ta'uu danda'a. Isa irreechachiif foollee 10,000 qopheessinee jirra. Kan uffata addaa uffatanii eegumsa godhan jechuudha. Kanaan alatti garuu inni guddaan diinagdeedha. Maaliif sabni ikoonomiidhaan hin cimin sabni diinagdeedhaan hin cimin bu'aa tokko hin qabaatu jechuudha. Kanaaf nutis amma diinagdee keessa galuufidha. Bara 2012 kanatti piroojeektii qarshii biliyoona 24 laawunchi gochuuf deemaa irra jechuudha. By the way gaggeessitoonni qeerroo kana sadarkaa idil addunyaatti foorumii dargaggoota addunyaa keessatti hooggantoota kan ta'an gamtaa dargaggoota Afrikaa kan hoogganan akkasuma immoo bizineesii guddaa keessatti leenjisuudhaanis keessatti hirmaachuudhaanis muuxannoo kan qabanidha. Kanarra ejjanneet dargaggeessi keenya Finfinnee irratti ikoonomikaalii impaawer gochuu ikoonomiidhaan cimsuu maaliif sabni diinagdeedhaan yoo hin cimne siyaasni qofti bu'aa hin qabaatu jechuudha. Kanaaf Finfinnee irratti yoo xinnaate yeroo waggaa tokko keessatti qeerroo miliyoona 2 ta'u gara wannootti fiduufidha. Gara hooggansaatti. Bilbilli kee waa baay'ee.
handhuurti Oromoo Finfinneedha. Finfinnee keessatti Rabbi nu haa jiraachisu. Biyya baanetti turre biyya abbaa keenyatti deebine Waaqayyo galanni isa haa ga'u. Waaqayyo galanni isa haa ga'u. Ammarree hamma dhumaatitti Finfinneen kan Oromooti. Han Oromooti hoo jennu Oromoon nama hin jibbu walammatee bula. Nama sabaaf sablammoota keessa wajjiniin bulu nu haa godhu. Nama sabaaf sablammoota keessa bulu nu haa godhu. Finfinneen kan Oromooti kan tiyya jedhee tirree nu mormu Rabbi nurraa haa qabu. Rabbi nurraa haa qabu. Biitti abbaa qabdi. Biitti abbaa qabdi. Biyyi abbaan qabne hin jiru. Hambi hunduu biyya qaba. Teenya immoo kan Oromoo biyyi Finfinneedha. Dhaloonni handhuurri teenya itti buute. Handhuura kee baga waa'ee bakka handhuura keenyatti nu deebise. Baga waa'ee handhuura keenyatti nu deebise. Ammarree yaa qeerroo koo ba'aa guddaatu nu fuuldura jira. Ba'aa nu fuuldura jiru kan ammoo moonaa nama ba'u nu haa godhu. Nama ba'u nu haa godhu. Biitti roobaa nagaa. Gadaan quufaa gabbina. Yuunivarsiitii mana barnootaa karaa irratti godhee bilisummaa warroota isin erkisan tiim Lammaa Magarsaa waliin bilisummaa kanarra geettan ammallee warra alama irratti bilisoomu Rabbi isin haa taasisu. Warra duroomtanii akka kabajamoo obbo Dinquu Dayyaasaatitti bakka hundatti biliyeenaan kennu Rabbi isin haa godhu. Isa biraa taraati biilgeetiinuu caalaati mudhadha Oromoo. Warra nama sabaaf sablammii ammatee fakkeenni kenna alama irratti mudhatu Rabbi isin haa taasisu. Yaa dargaggeeyyii ummata Oromoo dargaggoo Oromoo hundeessitan hundi keessan hiddi keessan Finfinnee keessatti gadi dhaabatee hunduu isin irratti agartee margee horee badhaadhee sabni biraallee isin abbaa biyyaa jedhee isin beekee isin waliin isin jaalatee haa jiraatu. Oromoo qeerroo qarree hayyuu Oromoo geggeessitoota Oromoo qeerroo barcumaa ulfinnaa barcumaa badhaadhinaa barcumaa guddinaa barcumaa wal jaalalaa Waaqayyo isin haa shallamu. Wal qabadhaati akka jirtanii yoo ta'aan isin gootan laaluu fi seentellee jiraatte walitti cuunfa harka keessanii wal qabadhaa hundi keessanuu wal qabadhaa harka wal qabaa harka wal qabaa harka wal qabaa harka wal qabaa Rabbitti kennine isin Rabbitti kennine haa qabattu haa qabattu haa qabattu. Biyyi bilisa ba'e daggala Finfinnee keessa jiru. Finfinneen daggala. Daggala keessa bineensa jira. Bineensa daggala Finfinnee keessa jiru hafuura qulqulluudhaan gargaarsa Waaqatiin eebba abbootii keenyatiin gorsaa fi ajaja abbaa duulaa Dinquutiin akka bilisa baasnu Waaqayyo nu haa qarqaaru. Waggaa 16 har'a gaafan Bishooftuu irreecha dhaqu maraate qeesiin jedhan namni maraate isaan. Ana dhugaatu na kakaase hafuura qulqulluutu na kaase
waaqa qeerrootiin na kaase eebba abbootii eebba hayyoota keenyatitu oggaa 15 oggaa 16 yaa Rabbi gaaf tokkicha gaafa finfinneetti irreeffannu gaafa finfinneetti si kadhannu gaafa ati finfinneetti nu dhageechu isa nuu fide isa nuu dhiyeessi jennee kadhachaa baane amma nu dhagaye Waaqayyoof galanni haa galu. Gaggeessitoota keenyas eebbisuun akka abbaa amantii akka abbootii gadaa akka maanguddootti barbaachisaadha. Hooggantoota keenya hooggantoota mootummaa kan Oromiyaa geggeessan kan Finfinnee geggeessan kan Federaala geggeessan Rabbi nuuf haa eegu. Akka dogongorrellee Waaqayyo isaan nuuf haa eegu. Diina harkattis akka hin galle Rabbi isaan haa eegu. Kabajamoo Abbaa Duulaa Dinquu Dayyaas wanta agarre hin raggaasisne han dhageenyes akkuma dhageenyetti dubbannedha kitaabni qulqulluu wangeela Yohaannis. Oggaa 5 irraa qeerroo gaafa ijaaru Abbaan Duulaa Dinquun ani nan jira kanan arge qeerroo ijaare inni immoo Rabbi isaa ijaaru. Foolleen Oromoo dursaa keenya Abbaa Duulaa Dinquudhaan durfamne Abbaan Duulaa Dinquun Oromoon hundi abbaa qabeenyaa abbaa fooqii abbaa konkolaataa akka ta'u barbaada Rabbi nuun haa ga'u. Waldaa aksiyoona abbaa seenaa jedhu hundeessee qarshii miliyoona hedduun lakkaawwamu aksiyoona kanaa kenneefira. Aksiyoona kana keessatti foolleen hundi akka hirmaatu anatu dursaa jira anatu geggeessaa natti maa jiranii Waaqayyo isaaniin isaa ga'u nuun isaa ga'u. Foolleen barri kun bara foolletii foollee keenya Rabbi nu haa eegu. Hojii qulqullinaa hojii ergamtoota jechuun an akka Gabrieel an akka Mikaa'elaa waan qulqulluu hojjetan nu haa gargaaru. Finfinneen bakki qulqulluudha bakki booruudha booruu kana hantortore kana akka qulqulleessinu Waaqayyo nu haa gargaaru. Diina Oromoo amantiidhaan adda diigu Waaqayyo nurraa deebisu. Oromoon amantiidhaan addan ba'u tokko Oromoon qooqan tokko lagaan addan ba'u tokko taana duris tokkuma Waaqayyo ammas Oromoo tokko haa gadhu. Tokkummaan Oromoo biyya Itoophiyaa jedhamtu tanaaf wabiidha. Handu'an baddu du'a namaa gammaddi jedhan malee tokkummaa Oromootiif kadhachuu han qabu silaa saba Itoophiyaa hunda ture. Ammas isaan karaatti nuuf haa deebisu. Wallaalaa isaanii illee Rabbi karaatti haa deebisu. Akkanatti kadhannanu. Oromoon nama abaaru. Oromoon nama arrabsu. Kanaaf Waaqayyo nu wajjin haa jiraatu. Biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu. Waliin nu haa jaalatu. Dhukkubsataa nu haa fayyisu. Wallaalaa keenya illee karaatti haa deebisu. Beekaa keenya nuuf haa bulchu. Biyya Itoophiyaa jennu biyya Finfinnee tana gammachuudhaan jaalalaan saba nu jaalatu wajjin akka jiraannu nu haa godhu. Saba nu jibbu immoo achi nurraa fageessu. Irreechi waggaa baay'ee kadhachaa turre. Barana Rabbi nuun ga'e kun akka nagaan kabajnu akka nagaan irreeffannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Keessummoota Finfinneetti karaa ba'anis lixaanis kaabanis kibbaanis dhufu. Foolleen keenya akka Gabrieel fi Mikaa'elaa wayaa qulqulluu uffatanii hojii qulqulluu hojjetanii kan addunyaatti mul'atu kan addunyaadhaaf malattoo ta'u biraandii ta'u hojii hojjennee uummatatti agarsiisnee Waaqa keenyallee gammachiisnu Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaan ani wallaale Waaqaaf lafti itti haa guutu. Ulfaadhaa kabajamaa Waaqayyo si wajjin haa jiraatu.
egaa kabajamtoota daawwattoota keenya asitti immoo obbo Dinqoon nu biratti argamu sagantaa jala bultii qeerroo Finfinnee kana jalatti isaanis immoo yaada isaanii keessumaayyuu kaayyoon sagantaa kana maal akka ta'e nu qoodu nu wajjin tura ammas mee obbo Dinqoo kaayyoon sagantaa kana qophaa'e maal asitti? Sagantaa kana kan qophaa'e Oromoon naannoo Finfinnee keessa jiran yeroo hundaa wal dhabiisa wal tokko ta'anii deemu wanna gurmaanii deemu wanna dadhabaniif kana foollee jalatti gurmeessinee foolleen dammoo qeerroo kakaasee haala kanaan gurmaayinaa fi gara namni zim jedhee taa'uu bichaa ta'uu duun ta'in ikoonoomii Oromooti irratti illee akka qindaa'u godhuudhaaf kanarratti hojjechuudhaaf sagantaa kana akka qophaa'u duuba taaneetoo hojjechaa turre jechaadha. Keessumaayyuu egaa tokkummaan qeerroo kun irreechi Finfinnee bara kana Finfinneetti kabajama. Irreechi bara kana kabajamu immoo keessumaayyuu nagaa kan duudhaa isaa eeggate akka ta'uuf tokkummaan qeerroo kun bu'aa akkamii taphata jettanii yaaddu? Bu'aan qeerrootiif foolleen gahee guddaa taphatan jedheetti yaada. Irreechuma kanarraa calqabeetoo baay'ee itti dadhabamee kan ture kana tokkummaadhaan irreecha kana kabajuudhaaf illee eegumsa barbaachisa. Eegumsaaf illee foolleen qindaa'uu barbaachisa. Foollee qindeessuudhaafis immoo tokko taanee waldaa dhaabuu barbaachisa. Waldaa dheengadda dhaabne san har'a namni tokkichi nama kudhan akka fidu waadaa galaniit haala kanaan amma dhufanii jiran jechaadha. Tole keessumaa gara fuulduratti egaa tokkummaan qeerroo foollee wajjin qindaa'an kun gara fuulduratti jabaatee akka itti fufuuf maal dhaamtuuf isin ergaan keessan maali? Qeerroon keenya amantiidhaan dhaaban oduu waliin addaan hin fuudhin tokkummaa Oromoo fi mirga Oromoo jalatti kabachiisuudhaan akka tokko ta'uu fi foolleen qeerroon hunduu gurmaa'ee tokkummaa tokko ta'ee tokkummaa saniin immoo mirga ummata isaatis kabachiisuu akka danda'u Oromummaa bichaadha akka qabsaa'an jedhaan. Egaa isin abbaa duulati foolleen isin jalatti gurmaa'anii jiranii foollee kanaafoo ergaan isin gara fuulduraatti kallattii isin qabsiiftan gara fuulduraatti maal gochuu qabu ijoolleen kun jettu? Foolleen akkuma beekamu kaa'e eegduu gadaa foollee jechuun waraana abbaa duulati. Foollee kanaan kan ergaa dabarsu dhaaba tokko malee dhaaba tokko deeggariin amantiin adoo addaan hin fuudhin Oromummaa fi mirga Oromoo bichaa irratti xiyyeeffannee ikoonoomii irratti irra guddaa dammoo qabeenya irratti ummanni keenya qabeenya keessa akka galee hojjetu kanan ergaa dabarsaaf. Galatooma. Dhufa jedhee yoo homa fee nan lolas jedhee yoom rafe dheeraftus karaa nan hambisu gurra fee garaan nan raffiftu diina kee irraa roorriftu akkamii lammeetti calle. Pirezidaantii obbo Shimallis Abdiisaa qeerroowwan dargaggoowwan Oromoo artistoota Oromoo hunda caalaa innaa dogongorre nu sirreessaa innaa dadhabne humnaa fi utubaa nu ta'a fuulduraaf duuba keenya taatanii haaromsa keessa dabarree har'ammoo biyya akka tajaajillu haarsaa kaffaltan hundaaf galata guddaan isinii galcha. Magaalli keenya magaalaan Finfinnee ayyaana adda addaa kabajaa jirra. Kabajuu keenyatti fufnaa. Yeroo gabaabaa keessatti ayyaana obboloota keenya kan akka Ashandaa, Shaadeef, Soolaan hundumti keenya jaraaf bareechuuf obboloota keenyaaf bareechuuf miidhagsuuf akkasuma immoo ayyaana waggaa haaraa keenya sadarkaa addaa fi miidhagaa ta'een fudhachuuf bultii isaa immoo ayyaana Oromoo ayyaana keenya irreechaa kabajuuf jala bultii isaatti waan wal gargaaru. Jala bultii isaatti sadarkaa kanaan waan wal agarreef hundumti keenya baga gammaddan siniin jechuun barbaada. Baay'een sin jaaladha, sinin kabajaa.
yeroo hundaa uummata magaalaa Finfinnee naan tajaajilutti booneen siniin abdadheen jiraattota magaalaa Finfinnee abdadheen waan tokko isinitti meetan xumura kabajamuu pirezidaantiin akka dubbatan kanaan booddee duuba ilaaluun hin jiru wanti duubatti nu harkisus hin jiru haarsaa kaffalame hundatti fayyadamne gara fuulduraatti uummata keenya jijjiiruutti jiraataa magaalaa Finfinnee jijjiiruutti uummata biyya keenya tajaajiluutti irra ceenee immoo addunyaaf Afrikaa tajaajiluuf qophoofnee jirra haarsaa keessan hundaaf baay'een galatoomfadhaa ulfaadhaa. kabajamoo pirezidaantiin keenya qabsoo keessaniin kanas ga'an ummata Oromoo ummata bal'aa akka tajaajilan imaanaa isinitti kennitan har'a immoo magaalaa Finfinnee keessatti ayyaana keenya ayyaana guddaa irreecha kabajuuf dargaggoon Oromoo foolleen Oromoo magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa handhuura Itoophiyaa keessatti kabajuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaan keenya hundumtuu hirmaate akkaataa inni itti hoogganamuu fi miidhagina isaa addunyaatti yeroo jalqabaa qofaa doon ta'eef kanaan booddee dhaloonni kun waan hojjechuu danda'u addunyaatti agarsiisuuf akkamitti akka qophaa'aa jirru fi kabajamoo pirezidaantiin keenya immoo haasaa isaanii sadarkaa kanatti dhufanii akka isin dhiyeessan kabaja olaanaan gaafadhaa ulfaadhaa. ammaan booda galma akkanaatti walitti sin qabuudhaaf hin dhufnu isteediyeemiin tokko dhumaa jira achitti walitti sin qabna. akka dachaa 10 dachaa 100 taatan kan hojjechuu qabdan isinuma. kabajamoo injiinar Taakkalee Uumaa kantiibaa magaalaa keenya maali dogoggora qabamoo kabajamtoota qeerroo fi qarreewwan keenya gootota sabaa hawwii waggaa dheeraa aarsaa lubbuu qaalii kaffaltaniin fedhii fi hawwii uummata Oromoo mirkaneessitan qeerroowwan gootota keenya baga bara kana geenye baga asitti ol agarra. Uummanni Oromoo aarsaa hedduu kaffale. jaarraa tokkoof walakkaa bu'aa bayii hedduu keessa darbe. Injifannoo har'a argate kana bira ga'uudhaaf dhaloota 3-4 darbe. qaamatti dhabne, dhalatti dhabne, dhalootatti dhabne, dhiigaaf lubbuu keenyan injifannoo kana arganne. qeerroo dhaloota bara kanaatu injifannoo kana fide. baga injifattan, baga as geessan. iccitiin injifatamuu keenya kaleessaa tokkummaa dhabuudha. iccitiin injifachuu keenya har'aa tokkummaa ijaaruu keenya. diinni hawwii biraan qabu, tarsiimoo addaan qabu har'as tarsiimoon isaa halkanii guyyaa hojjechaa jiru akkaataa tokkummaa Oromootti diiguudha. tokkummaan Oromoo dhaabaa ol ta'eera, nama dhuunfaadhaa ol ta'eera, amantaa fi gosaa ol ta'ee jira. eenyumtuu ammaan booda tokkummaa Oromoo diiguu hin danda'u. ergaan har'a diinota keenyaafis firoota keenyaafis galma kanaa
handhuura Oromoo irraa dabarsuu fi barbaannu tokkummaan Oromoo duubatti deebi'uu hin danda'u, diigamuu hin danda'u. Abadan tokkummaan Oromoo hin diigamu. Qeerroowwanii fi qarreewwan kaleessa kufan dhiigni isaanii Oromiyaa guutuu keessa jiru, lafeen isaanii caccabe, akaakilee fi abaabileewwan keenyootu kan haawwanii darban har'a samii irraa gadi ta'anii injifannoo irra geenye kanannaa asii gadee ilaalan gammachuu akkamii keessa akka jiran shakkii tokko iyyuu hin qabu. Imaanaa qabsaa'ota keenyaa, imaanaa jaalleewwan keenya kufanii, imaanaa bilisummaa walqixxummaa ummata Oromootiif jecha jaalleewwan keenya darbanii dhaloonni kun harka isaarra jira. Ammaan booda waan ta'uun hin jiru, wanti gaafannu hin jiru. Ammaan booda waan Oromoodhaaf ta'uu qabu hunda gochuu qofa ergamni dhaloota kanaa. Bakka waa hundi itti deebi'u nu harka jira. Wanta si'achi gaafannu hin jiru. Ergamni dhaloota kanaa waan ta'uu qabu hunda gochuudha. Isas immoo gochaan dhaloonni kun waggaa tokkoon darbe kana keessatti agarsiisaa jira. Kun cimee itti fufa. Qeerroo fi qarreewwan keenya, akaakilee fi abaabileen keenya gaafa diinni isa cabsu sii ba'ee biyyaa sii ba'ee yoo mujjaan ollaa sii ta'ee yoo jaldeessi daboo sii ba'ee jedheet cabee ba'e. Oromoon kaleessa amma jaldeessaa iddoo dhabe, amma mujjaa ollaa ta'uu dadhabe. Kana keessa darbee tas ga'e Oromoon. Mujjaa fi jaldeessaaf bakka kennamuu qabu dhabuudhaan miidhaa nurra kee keessa dabarree tas geenye. Ammaan booda qoosaan tokko iyyuu hin jiru. Halkanii guyyaa hojjennee tokkummaa keenya eegnee gaaffii bara dheeraa ummanni keenya qabu injifannoo waggaa tokkoof walakkaa qeerroof qarreen keenya godheen waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti injifannoowwan hedduu argannee jirra. Injifannoowwan hedduu immoo fuuldura keenya jiru. Injifannoowwan saniif halkanii guyyaa harka wal qabannee hojjechuu qabna. Injifannoon ummata keenyaa waan hedduudha. Har'a waan salphaa nutti fakkaata. Kaleessa afaan mana hidhaa, kaleessa baanii galuun, kaleessa hojjetanii jiraachuun namni eenyummaa isaa dhoksee mataan isaa gadi cabee boqoo isaa gadi jedhee jiraachaa ture. Kana keessa dabarree as geenye waan irra geenye kana waan nu harka jiru kunuunfachuun rakkoo jiruu fi hanqina jiru immoo ilaafilaamedhaan hiikaa deemuun ergama dhaloota kanaati. Dhaloonni kun dogoggora kamiinuu injifannoo isaa harka jiru kana of harkaa baasee jennaan warra kaleessa adda isaaniin snaayiperiidhaaf kennanii dhuman sun gaafa asii duunee isaan bira deemnu waan deebisnuuf hin qabnu. Waan itti himnu hin qabnu. Isaanitti waan himnu qabaachuudhaaf halkanii guyyaa hojjechuu qabna. Oromiyaa badhaate, Finfinnee badhaate, eenyummaa fi duudhaan keenya keessatti dagaage. Waan nu fakkaatu keessatti calaqqisu uumuudhaaf halkanii guyyaa hojjechuu qabna. Oromoon mootummaan naannoo Oromiyaa badhaatee uumuudhaaf biyya hawwinu ijaaruudhaaf duudhaa Oromummaatti akka deebinu waa hundaan dorgomaa akka taanu
halkani guyyaa akka hojjennu qulqullummaadhaan akka deemnu waliif akka tumsinu labsii baasee jira. Labsii kanaan namni hundumtuu bakka jirutti tokkummaa isaa eegee waliif tumsee halkani guyyaa hojjetee akkuma kaleessa biqiltuu dhaabuudhaan dorgomaa ta'uu keenya addunyaatti agarsiisne boqonnaawwan qabsoo taanan keessattis biyya kana keessatti mitaan dorgomnu nuyi gaafa Afrikaadhaan mitaan dorgomnu addunyaadhaan dorgomna waan addunyaa faana wal qixxeessu bira ga'uudhaaf halkani guyyaa hojjechuutu nurra jiraata. Irreecha bara kanaa karaa adda ta'een tokkummaa keenya karaatti calaqqisiisnuun jaalala dhiifama ummatoota sabaaf sablammoota cunqurfamoota biyya kanaa hammannee fuulduratti deemu keenya karaa deebisneetti mirkaneessinuun akkuma kaleessa qabsoo keessatti naamusaan waa hunda tarsiimoodhaan raawwataa turre san naamusa cimaadhaan of eeggannoo olaanaadhaan ayyaana keenya bara kana seenaa keessatti waggaa 150 booda asitti kabajnu kana karaa eenyummaa keenya calaqqisiisuun amma nuyi geenyu karaa agarsiisuun kabajuutu nurra jiraata. Isaaf immoo itti gaafatamummaa guddaa kan qabdan isinidha. Abbootiin gadaa, biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa, bulchiinsi magaalaa Finfinnee iddoo irreechi kun itti kabajamu qorattoota seenaa deebisanii sakatta'uudhaan akka laallamu gochuudhaan iddoo isaa adda ba'ee jira. Iddoo kanatti namni karaa hundaa dhufu alaa biyya keessaa dhufu hundumtuu gammachuudhaan ayyaana kana kabajee akka deemu naamusa cimaadhaan iddoo jirtan hundatti ijaaramtanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee faana mootummaa naannoo Oromiyaa faana mootummaa federaalaa faana qindooftanii akka ayyaana kana milkiidhaan jaalalaan gammachuudhaan akka xumurru asumaan dhaamsa koo siniif dabarsuun barbaada. Oromoo ammaan booda wanti dhaabu hin jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa waa hunda irratti qindoominaan hojjechaa jira. Inni iyyinuu in odeessinuu waan hojjennu qabatamaadhaan lafarratti hojjechaa deemna. Warra nu tuttuqanii nu dubbisanii nu fashaleessuu barbaadanii jira. Ofiif fashalaa'u malee wanti dubbannu hin jiru. Gochaan qofa waa hunda raawwachaa deemudha. Qeerroowwaniif qarreewwan keenya bakka jirtan hundatti kumaa kitila ta'uudhaaf halkanii guyyaa waliin hojjedhaa. Tokkummaa keessan caalmatti mirkaneessaa. Tokkummaa ummatoota Itoophiyaa, tokkummaa Itoophiyaa cimsuudhaaf daran ceesisuudhaaf akkuma muummichi ministeeraa keenya Itoophiyaa bira darbanii waggaa tokko keessatti Afrikaa guutuu Afrikaa keessatti rakkoowwan hiikamuu hin dandeenye karaa ajaa'ibsiisaa ta'een duudhaa sirna gadaatiin jaalala fi qajeeltoo abbaa gadaatiin addunyaa karaa ajaa'ibsiiseen addunyaa guutuu walitti araarsaa jiran fakkeenya guddaa ta'aa jiran kaleessa biyya Suudaanitti waan abdiitti kutame waan hin ta'u jedhame waan raawwatamuu hin dandeenye muummichi ministeeraa keenya raawwataniiru. Mootummoonni biyya kanaa bakka itti dhiyeessan hin qaban kanaan dura. Kan keenya immoo waggaa tokko gaditti addunyaa irratti badhaasa 12 ol fudhatee jira. Kuni kan keessani. Kuni kan keessani. Kan ummata Oromooti, kan ummatoota Itoophiyaati. Kanaaf cimnee karaa kana hordofnee harka wal qabannee halkanii guyyaa yaa hojjennu injifannoo ummata Oromoo qaamni duubatti deebisu hin jiru. Tokkummaan ummata Oromoo, tokkummaan ummatoota Itoophiyaa, nagaaf tasgabbiin ummata Afrikaa, gaafa Afrikaa cimeetti fufaa kabaja bara baraa jaalleewwan qabsoo keenyaaf jedhanii wareegamanii galatoomaa ulfaadhaa isinin jaaladha. Tole. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa.
tokkummaa qeerroo Finfinneeti. Tokkummaa qeerroo Finfinnee gaafa siin jedhu tokkummaan qeerroo Finfinnee kaleessa Oromiyaa keessatti ture. Waggaa lama waggaa sadanarraan kan. Dursa ani wantin jechuu barbaadu warra kaleessa gatii kaffalee aarsaa kaffalee dhiiga isaanii akka oolatti aarsaa godhanii uummata Oromoo as hin gaane. Qeerroon kaleessa Oromiyaa keessa ture anas hin turre waggaa lamaan kana sadan kana kanatti dhalatte jaldu godina Amboo jala achirratti qeerroon tokkummaa kan qabu ture. Qeerroon kaleessa gaafa Finfinnee seenu akka diinatti ilaallama. Har'a sirraa fe'ee otoo hin taane garuu afeera akkasuma miti. Har'a immoo nuti immoo qeerroo tokkummaa Finfinnee jenneeti kan hundeessine. Ijoollee baay'een jiru foolleen 10 nu jala jiru. Abbaan duulaa obboon hin qudhee jiru jaratti immoo foollee 200 jaarlee jiraarra irreessa iddoo kanatti argamna. Tokkummaa irreessa akkamiin kabajna? Kaleessa akka dhiigaan irreessa kabajaa turre san waggaa lamaan sadan kana irreessa dhiigaan kabajaa turre. Har'a immoo Finfinnee irratti marga qabannee bishaan qabannee tokkummaa keenya nagaadhaan baanee nagaan akka galluuf har'a qeerroo iddoo kanatti affeerree jirra. Maqaan kiyya Misgaanaa Guddataan jedhama. Qeerroo magaalaa Finfinnee jira. Sagantaan har'a lafa kanatti walitti qabamnee fi sababni guddaan irreecha waggaa 150 oli magaalaa kana baafamee ture. Qabsoo qeerroon godheen lafa kanatti deebi'uu sababii danda'ee jiruu fi haala kana ilaalchisnee Oromiyaa guutuurraa namoonni baay'een hirmaannaa irreecha kanaaf sababii dhufanii fi haala bartee kaleessa tokkummaa gochaa turreen nageenya gochaa turreeni haala bareedaa ta'een aadaa keenya mul'isuu fi irreecha kana magaalaa kana keessatti har'a qofaaf sagantaa baranaa duwwaaf otoo hin ta'in hamma dhalootaatti bara baru akka itti fufsiisu gochuudhaa fi qeerroon magaalaa kana keessa jiru tokkoomnee iddoo tokkotti dhufnee sagantaan kun dhalootatti haga darbuutti taasisuudhaan biyyoota muraasarraa eegallee haala kana mijeessaa turre. Akka carraa ta'e har'a immoo raawwisaa eegallee jirra jechuudha. Haaluma kanaan walitti fufuudhaan gara fuulduraatti irreecha kana lafa kana irratti kan kabajnu ta'a jechuudha. Jedhee yoo mafe nallolas jedhee yoo marafe dheeraftus karaa nanambe gurrafe garaan narrafiftu diina geerraa roorriftu akkamii lammeetti callee soorataan kan booree qabu kormatu lagaa bookkisa lafti yoo bariidin innisa hantuuta lubbuudhaan jirtu boofatu jira liqimsa diinni haqa keenya didimsa dandeenyu hundeen buqqifna yoo ditte ilmootti guddifna diina buqqisuudhuma qabna. Kan gaaf duraallee gumaan hin baane jedha kunni dubbiin jabaattee mirgaa biyyaa falma dhaloonni har'uma jabeessi bullaan lafee taati tiruuni mirga uumamaallee nurraa mulquuf jirti jarreeni ulaan baniini kophaa jalaan seenti gadeeni dallaa jabeessi abbaadhumaan tolti qeeni jedhiini ijaarsa kee tolchi jedhiini abbaadhumaan tolti qeeni gumaasi nyaanne maallaqaani ajjeefne baafana dhiigaani sodaa qawween qabnu jedhiini of kaabachiisuun eegumaani
qabdu diinan tuffatiini gaayyoonu dhiira okkolchiisa. Hin amanin alagaan bineensa bishaan si nyaatu si kobalchiisa. Nu callifna arba ciise seetee nu dammaqna boolla meeqa buute. Akka dhukaaf tefsilaa dhumneerra gamtaan lolle kanumaaf cimneerra. Harki mirga kooti camnaan mee harki bitaa maal harka sana hubataatu harka. Ormi yoo dhiichifatu jidha keenya hoolamni mana hidha nulleen akka dhiichifnu fedha. Ormi yoo burraaqee kolfuu koo garaan didee gammachuu jaallan koo dhuman daaga. Goota tugumaa baafata gaafa ajjeeses dhaadata kan du'e seenaa yaadata. Kabajamtoota daawwattoota keenya hanga yoonatti kan hordofaa turtan sagantaa jala bultii ayyaana irreechaa kan qeerroon magaalaa Finfinnee as Mileeniyeemii keessatti kan qopheessedha. Egaa sagantaa kana irratti namoonni qondaaltonni mootummaa hedduun qeerroon hedduun argamanii jiranii keessumaayyuu ittaanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa. Egaa magaalaa Finfinnee keessatti ayyaana irreechaa bara kana bifa adda ta'een akka kabajamuuf isaanis gumaacha isaanirraa eegamu akka bulchiinsa magaalaatti akka taasisanii fi qeerroonis bifuma kanaan duraatiin tumsa barbaachisaa ta'e keessumaayyuu naamusaan akka ayyaanni kun kabajamuuf addunyaa irrattis haala miidhagaa ta'een akka kabajamu taasisuudhaaf sirriitti akka beekamu gochuudhaaf gumaacha isaanii akka ba'anii kan naamani. Dabalataanis immoo itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa sadarkaan amma irra geenye kun bu'aa qeerroo ta'uu ibsuudhaan bu'aan kun immoo fuuldurattis caalatti kan cime ta'uu akka ta'uu fi gumaacha isaan irraa eegamu akka ba'anii fi akka mootummaattis immoo sirnoota kana qofa osoo hin taane tokkummaan uummata Oromoo kallattii kamiiniyyuu jabaate akka biyyaatti qofa osoo hin taane akka gaafa Afrikaatti gumaacha isaan irraa eegamu akka ba'amuudha kan isaan dhaamanii. Egaa televizyiinii OBS'n sagantaa as jala bultii qeerroon Finfinnee ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan qopheessan kan isiniif dhiyeessaa turre kan hangammaatti hordofaa turtanidha. Qindeessa kan isiniif dhiyeesse Andarajee Gonfaati gama ogummaa kaameraatiin immoo Biiniyaam Yoonas ta'uudhanii waliin turtanii waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Horaa bulaa. Nandofa jedhee yoo mafee nallolas jedhee yoo marafe dheeraftus karaa nanambe gurrafe garaan narrafiftu diina keerraa roorriftu akkamii lammeetti callifte soorataan kan booree qabu kormatu lagaa bookkisa lafti yoo bariide mimmisa hantuuta lubbuudhaan jirtu boofatu jira liqimsa diinni haqa keenya didimsa dandeenyu hundeen buqqifnaa yoo ditte ilmooti.